ifa dhugaa argachuu waan jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Gabaabsinee sagalee Waaqayyoo amma ayyaanni Waaqayyoo nuuf baay'ate ifa dhugaa argachuu isee irratti wal wajjin ilaalla. Ifi sobaa jira oo akkan jennee fi ifa gosa lamatu jira. Ifa gurguddaa lamatu jira. Gama saayinsiitiin warri saayinsii ifa iddoo gurguddaa lamatti qoodu isa keessan naqu. Gara macaafa qulqulluuttis gaafa dhuftanii ifa iddoo gurguddaa lamatti qooda macaafni qulqulluu. Ifti kuni tokko isa ba'uu fi lammaffaan madda isaa ta'e yookaan soorsii isaa seenuudha jechuudha. Waaqayyo ifa gaafa jennu ifa ampuulii kanaa miti yookaan ifa aduun kennitu kana osoo hin taane Waaqayyo ifa gaafa jennu Waaqayyo madda ifaati jechuudha. Kanaaf iyyuu ifni nuyi beeknu isa waaqarraa argannuudha jechuudha yookaan isa Waaqayyo nuu kennuudha. Amma nuyi dubbannu garuu madda ifichaati. Kanaaf iyyuu waa'ee madda ifaa sana haasofnaa jechuudha. Kanaaf iddoo gurguddaa lama kanatti qooda. Garuu kallattiin ergaan koo achirra mini waan ta'eef isa sana baay'ee keessa hin naqu. Kanuma akkasiin hubattan hin barbaada. Ifa gaafa jennu garuu ifi maa hin jennaan ifi Waaqayyoodhumadha. Waaqayyo jechuun ifa jechuudha. Tasumaayyuu waaqaaf ifa gargar baasuu hin dandeenyu. Jalqabuma seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 gubbaa gaafa dhattanii Waaqayyo isuma jalqabaa gara biyya lafaa kana gaafa ilaalee ifti haa ta'u jedhe. Maaliif jennaan dukkana waan ta'eef. Qabeenyi ifa kan Waaqayyooti jechuudha. Sababiin isaa eenyummaa isaati ifti. Eenyuyyuu ifi kan kooti yookaan ifan qaba jechuu hin danda'u. Ifi yeroo hundumaa kan eenyuuti kan Waaqayyooti. Sababiin isaas immoo jalqabumaa gara biyya lafaa kanatti waan qabu keessa jalqabaa Waaqayyo biyya lafaa kanatti gaafa godhee ifi haa ta'u jedhee ifatu ta'edha. Kanaaf ifi haa ta'u jechuun maddi ifaa eenyuudha jechuudha. Waaqayyo biraa ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo jechuun ifa jechuudha. Isa duraa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 5 gubbaa gaafa ilaaltan maalidha? Waaqayyo ifa eenyuyyuutti dhiyaachuu hin dandeenyedha. Ifa eenyuyyuutti dhiyaachuu hin dandeenye. Waaqayyo ifa dinqisiisaadha. Matumaa immoo dukkanni kee hin jiruudha. Kanaaf ifa jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jechuudha. Gara kutaa guyyaa irraatti gaafa deebinu Iyyasuus Kiristoosii ani ifaa jedhe. Qabxii gurguddaa afurittiin qoode iddoo kana waan gurguddaa afur ilaallaa. Tokkoffaa Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaati. Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaati. Kutaan bakka nama dubbise keessumaa lakkoofsa 5 irra gaafa geessa hin argattu Iyyasuus maa jedhee ani ifa addunyaati jedhe yookaan ani ifa biyya lafaati jedha. Ifa biyya lafaati jedhe. Ifa jechuun maal jechuudha isiin jedhee Waaqayyo jechuudha ishee kana nuyi irraanfatedha. Maaliif jennaan kutaan kun waan gurguddaa dubbata waan ta'eef. Guutummaatti wangeelli Yohaannis wangeelota arfan irraa addadha. Isa kana hin beektu. Wangeelota arfan irraa adda kan isa godhu kan inni irratti xiyyeeffatu eenyummaa Yesuus Kiristoos isa dhugaa yookaan waaqummaa isaa qofa irratti waan xiyyeeffatuu fi waaqummaa Yesuus Kiristoos kana sirriitti kan dubbatudha. Wangeelli Yohaannis adda kan isa godhu isa kanadha. Kanaaf kutaa kana keessattis waan guddaa hubanna waan ta'eef. Isa jalqabaa lakkoofsa 5 irratti maa jedhee ani ifa biyya lafaati jedhe Yesuus. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Ifa jechuun Waaqayyo jechuudha. Erga inni Iyyasuus Kiristoos isuma jalqabaa maaliin jalqabee waaqummaa isaa dubbatee jalqabaara jechuudha. Hojiin inni dubbatu eenyummaa isaa ibsee Waaqayyoon akka ta'e dubbatee jalqaba. Itti fufee gaafa ilaaltanii hojii waaqummaa itti fufee hojjete. Seenaa kana sirriitti beektu waan ta'eef. Akkamitti hojii waaqummaa hojjete jennaan namicha dhalootumaa kaasee jaamaa tokkotu ture. Namichi kun jaamaa waan ta'eef hin argu ture. Bartoonni gooftaa utuu duukaa deemaa jiranii namichi kun maaliif jaamaa ta'e jedhan. Isatu cubbuu godhe moo? Isatu cubbuu godhe jechuufi jaamaa matee dhalate. Abbaa isaa moo haadha isaa dheehuutu cubbuu godhe sababa maaliif jaamaa ta'e jennaan lakki ulfinni Waaqayyoo itti na mul'atu fedheeti. Achi deebi'ee yaa namicha kottu jedhee jennaan dhoqqee lafaa fuudhee ija namichaatti dibe. Hancufa itti dibee dhoqqee erga dhoqqeessee booddee ijatti dibe. Warri saayinsii akka jedhanitti dhoqqee mini awwaarruu ija namaatti gaafa kaa'u tiraakomaan nama qabsiisa mini. Tiraakomaa moo tiraakomaa? Warri fayyaa namaaf galchaa. Ija namaaf fayyummaa namaaf dhoqqeen gaarii miti. Dhoqqeen ija hin fayyisu inji yoo jaamse malee. Kana sirriitti warri fayyaa beektu.
Iyyesuus garuu jalqabaa maal godhee dhoqqee badabbatee ija isaatti dibe. Dhoqqee badabbatuun isaa maa inni jalqabuma namni kan inni irraa dhufe maalirraati? Dhoqqee irraa dhufe. Kanaaf iyyuu kan uume jalqaba sanadha ammas deebisuun nan ni bu'edhe. Uumaan eewudha anadha jalqabas dhoqqee marraan fidee ammas immoo fayyisuun nan ni bu'edhe dhoqqee masanaan itti dibee dhoqqee irraa itti dibuun isaa sun dhoqqee fuudhee ija namichaatti dibuun maal agarsiisa? Waaqummaa isaa agarsiisaara. Uumaa ta'uu isaa agarsiisaara Kiristoos tokko. Ittuma fufee gaafa ilaaltanii argimmoo hin jenne iddoo kaanitti macaafota biraa kee gaafa ilaaltanii iji keessii fa deebi'u yookaan agartuun keessii fa deebi'u ittiin jedheera. Maal barbaadannaan arguun barbaadannaan arge dheema fayyiseera. Asitti garuu akkas hin jenne. Dhaqiitii bishaan dhaabbata siiliyoomitti dhiqadhu jedhe. Siiliyoom jechuun isa ergame jechuudha. Hiikumti siiliyoom jedhamu isa ergame jechuudha. Isa ergame bukkee dhaqee warri isa ergame bukkee dhaqan hin fayyu. Ila isa ergame jechuun Kiristoos jechuudha. Maqaamti Kiristoos jedhu hiikamti Kiristoos isa ergame jechuudha. Isa dibame jechuudha. Warri isa ergame bira dhaqan hin fayyu. Amma ija kee kanaafi gahee koo raawwadheera ati immoo maal bukkee dhaquu qabdaa? Isa ergame bukkee dhaquu qabdaa jedhe. Kanaaf namichi maal godhee isa ergame bukkee dhaqe. Siiliyoom jechuun immoo bishaan dhaabbataadha. Macaafa qulqulluu gaafa qorattanii bishaan waan baay'ee bakka bu'a macaafa qulqulluu keessatti garuu bishaanni tokko maal bakka bu'a yoo jettanii bishaan dhaabbataadha ta'ennaan dubbii sagalee waaqayyoo bakka bu'a. Bishaan yaa'u gaafa ta'u hafuura qulqulluu bakka bu'a. Hafuurri qulqulluu yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti dhangala'aa waan ta'eef. Bishaanni dhaabbataan garuu maalidhaa? Macaafa qulqulluu bakka bu'a. Kanaaf iyyuu bishaan isa dhaabbataa sanatti dhaqii dhiqadhu jedhe. Isa iyyaanetti. Akkeechummaa inni dubbiin sagalee waaqayyo yoomiyyuu kan hin geeddaramne inni xiqqaanis lallabe inni ija guddaanis lallabe wallaalaanis yoo lallabe beekaanis wanti kamuu yoo geeddarame kan hin jijjiiramne dubbii sagalee waaqayyo keenyadha. Inni kun isa dhaabbataadha. Bara hundumaa isa fayyisuudha. Bira qabata isa hin qabamneedha. Dhaqii isa dhaabbataatti dhiqadhu jedhe. Dhaqee dhiqate. Isa dhaabbataa sanatti bishaan isa iyyaane sanatti gaafa dhiqate argaa deebi'ee dhufe. Kan ija namaa ibsu wangeela. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos ifa addunyaati. Baay'ee isin irra hin dheeressu yoo waaqayyo nu gargaareef gara dhumaatti hin kadhannaa. Sagalee kanarratti bal'inaan akka kadhannuuf keessa koo jira waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaaf iyyuu ani ifa jedhe Kiristoos ifa ta'uusaa kana waaqummaa isaa erga dubbatee booddee Iyyesuus alatti waan jiru kamiyyuu dukkana akka ta'e mul'ise jechuudha. Arras waa tokko isiniin jedha. Iyyesuus ifa jireenya keenyaati. Warri gara macaafichaa dhufan, warri gara dubbichaa gara isa argame kana warri dhufan hin fayyu. Lammaffaa qabxii isa lammaffaa namni ifa kana argee amantii qabaata. Ifa kana argachuun amantii qabaachuudha. Amma namichi jaamaan kun gaafa gara Yesuus dhufee ifa guddaa argate. Amma waa'ee jaamaa kana understand gochuu dandeenya, feel gochuu hin dandeenyu. Jaamummaan baay'ee ulfaataadha. Namni qaroo hin qabne turee qaroo argate sirriitti isa kana beekuu danda'a. Deeqama muraasaaf yoo dunuunfattanii imaajin godha waan isiitti dhaga'amuuf. Umurii masaa guutuu dukkana kee ture. Dukkana cillimii kee ilaalaa. Argeen beeku, ifa argeen beeku. Isa nuyi arginu kana argeen beeku. Ofiin deemeen beeku. Yoo nami geggeesse malee karaan beeku. Dukkana akkasii keessa ture. Kiristoos gaafa bira ga'e garuu kana hundumaa irraa fure. Namichi jaamaan kuni isuma jalqabaa ifa gaafa argee waa dukkana keessatti waa gargar hin ba'u. Dukkana keessatti waan biraa dhiisaa manuma keessan kutaama ciisichaa keessan caalaan beektan iddoo biraa. Kutaama ciisichaa keessan kee ibsaan hin jiru yoo ta'e gara itti deemtan wallaaltu. Dukkana keessatti waa adda hin ba'u. Waa adda baasuudhaaf ifatu barbaachisa. Galgala kana ifinni hin darbine mana keessanitti taa'ifu. Egga ifa kana argee booddee gara amanuutti dhufuutti ga'e jechuudha. Asirra dhaabadhee waan gurguddaa afuriin ishee kana sitti agarsiisee darbuu barbaada.
tokko namichi kun jalqabuma waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee ifa kanaa hin beeku. Waa'ee Yesuus hin beeku, waa'ee ifa kanaas hin beeku. Kanaaf gaafa fayyee dhufee iji isaa argeera amma Yesuus akka isa fayyises beeka, amma gooliitu ka'uu fedha waan ta'eef waan ishees hin barree deemaa ma dhufe. Isa moo isa miti jechuutti ka'an lakkoofsa 8 kaasaa dubbisaa. Isa moo isa miti jechuutti ka'an lakkisa mitii dhufee ennaan anumaa jedhe. Eenyutu si fayyise ree ittiin jedhan. Eenyutu si fayyise ennaani deebiinni deebise sin dhiba. Isa jalqabaa laata namicha Yesuus jedhamu tokko jedhan. Lakkoofsa 11 dubbisu. Kunnee makkeetti finnaala. Kana irratti inni namicha isa Yesuus jedhamutu biyyoo dhaqqeessee ija koo lachuutti anaaf dibe. Gara bishaan Siiliyoom dhaqiitii dhiqadhu anaan jedhe. Anis dhaqee dhiqadheetan arguu danda'e jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo inni eessa jira jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu ani hin beeku jedhee deebiseef. Ilaalaa maa jedhe namicha isa maa jedhamu Yesuus jedhamu tokko. Namicha deewaa maara eenyummaa isaa hubachuu hin dandeenye. Ammayyuu irraan fagaanne jaamummaan isaa jechuudha. Gaafa amantii argannu garuu amantiin kun ifa kana gaafa argannu amantii argachaa dhufna. Amantiin kun immoo amma hin guddatu. Har'uma amantiin hin guddatu. Amantiin giraajuwaalii guddachaa deema. Takka turtanii gaafa ilaaltanii inni lammaffaa waa'ee ija isaaf banamee kanaaf ammas gaaffii gaafatame namichi kun. Waa'ee ija isaatii kanaaf. Sababiin isaa immoo maaliif gooliitu ga'e? Goolii kan kaasu immoo Fariisotaaf Saduqoota. Fariisotaaf Saduqoonni waa'ee namicha fayyee dhiisanii namichi inni fayyise kun eenyuudha jedhan. Gaafa isaan namichi inni fayyise kun eenyu jedhanii namichi kun hin fayyine sobaa jedhan. Sababuma Yesuus ta'eefi malee namichi fayyeera. Yesuusumti waan fayyiseef garuu maa jedhanii namichi kun hin fayyine jedhan. Dhaqanii namicha waaman. Namicha waamanii gaafa dhaqanii akkam jennaan nan fayyee jedhe. Lakki hin fayyinetii siluma jaamaan turre jedhanii qabatanii qaban. Maaliif beektus isaantu jaamaadha. Waan jaamaa ta'aniif nama argeen hin argineedha. Fuudhanii ka'aniiti abbaa fi haadha bukkeedhaan amma eenyutu beeka. Namicha isa fayyee moo abbaa fi haadha ture caalaa beeka. Abbaa fi haadha bukkee dhaqanii namichi kun dhuguma ilcaa keessanii hoo dhuguma immoo jaamaa ta'ee dhalatee yoodhan eenyutu immoo fayyiseedhan. Jarri immoo adagaadha. Maal jedhanii gaafa isaan dhaqanii akkas ilaalaniiti. Namichi kun jedhan ilma keenya jedhan kanuma keenya ture. Umuriif dhalootuma isaa kaasee jaamaa ture dhuguma kunis. Abbaa isa fayyise immoo hin beennu amma garuu fayyuu isaa beenna. Namichi of danda'a. Dubbachuu danda'a. Maaliif gaafatan? Dubbachuu hin danda'a waan ta'eef dhaqaa isa gaafadhaa. Inni nama gahaadha jedhan. Amma qalee ajaamaa miti. Amma arguu danda'a. Haleluuyaa. Amma nama gaateera. Amma gara nama gaatti ol dhufeera waan ta'eef nama gaadha dhaqaa isa gaafadhaa inni of danda'a jennaan itti garagalanii gaafatan. Dhuguma nama gaatee amma akka isaa silaa namicha jechuun jalqabne amma wanta inni dilaa dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 7 kaafnee dubbifnu. Kana booddee warri Fariisotaa namicha isa jaamaa ture sanaan waa'ee isaa ija keessiif banee kanaa maal jetta jedhan. Yommus namichi inni mee ol duukaa inni jedhee deebiseef. Nama gaatee amma ilaalaa akkatti namichi kun guddachaa jiru. Isa duraa ol baatanii wanta nama dubbadhe lakkoofsa 13 kaastanii gaafa dubbista hin argitu. Kirikiriin erga kee booddee waan baay'een eeggatamee booddee gara isaa gaafa dhaqanii inni raajiidha jedhe. Namicha hin jenne amma namicha tokko hin jenne namicha Yesuus jedhamu hin jenne amma eenyummaa isaa arguutti keera. Amma iji isaa banameeraaf amma arguu danda'eera. Amma waa addaan baafachuu danda'eera. Amma raajummaa isaa argeera. Amma jedheenaan raajiidha jedhe. Yesuus raajiidha. Yesuus raajiidha. Waaqni nama ta'uu irra darbeessas raajiin maayin.
namni ifa kana argate namni amantii kana argate isa sadaffaa sodaa malee dubbata. Amantii kana gaafa argattanii ifa amantii kana kiyaabe gaafa argattanii sodaa malee dubbattu. Lakkoofsa 18 kaasee isa yeroon dubbisa. Iddoo kana sirriitti dubbachuu waan barbaaduu fi ol duukaa dubbifanna hundumtuyyuu. Sodaa malee waa'ee Yesuus dubbata. Amma dhumaattis falma. Yihuudoonni amma iyyuu namichi kun jaamaa akka ture akka inni arguu hin danda'e akka inni arguu Yihuudoonni amma iyyuu namichi kun jaamaa akka ture akka inni arguu danda'es hin amanne. Ilaa isaantu hin amanne malee namichi garuu fayyeera. Amanuu dhiisuun kee isaaniiti. Inni garuu fayyeera. Kanaaf abbaadhaa fi haadha namichaa isaa arguu danda'e kanaa ofitti waaman. Warra waamaman kanaanis inni kun ilma keessan isa isin jaamaa ta'e dhalate jettanii amma immoo attamitti argare jedhanii gaafatan. Abbaan isaa fi haati isaa deebisanii akka inni ilma keenya ta'e jaamaa ta'es akka dhalate hin beekna. Hamma attamitti akka arguu danda'e amma attamitti akka argu hin beeknu yookiis eenyu ija isaa lachuu akka baneef nu hin beeknu. Inni nama gaadha. Innumti ofiisaa isaatii hin dubbata isa gaafadhaa jedhan. Abbaan isaa fi haati isaa Yihuudoota waan sodaataniif kana jedhan. Namni Yesuus masicha jedhee dhugaa ba'u tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baafamu Yihuudoonni sun irratti walii galanii turan. Sababii kanaaf abbaan isaa fi haati isaa ilmi namaa gaadha. Inni nama gaadha. Isa gaafadhaa jedhan. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sanas si'a lammaffaa waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoof ulfina kenni. Namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beekna ittiin jedhan. Namichi immoo inni cubbamaa ta'uu isaa ani hin beeku. Waan tokkicha duwwaa nan beeka. Ani jaamaa ta'e dhaladhe hamma garuu nan arga jedhee isaaniif deebise. Kana irratti isaan maal siif godhe? Attamittis ija kee siif bane jedhanii gaafatan. Inni immoo kanaan duranii isinitti himnaan dhaga'uu diddan. Maaliif ammas dhaga'uu barbaaddu? Tarii isinis immoo bartoota isaa ta'uu feetu jedhee deebiseef. Fariisonni kana irratti namichatti ooriyanii situ bartuu isaati. Nuyi garuu bartoota Museeti. Waaqayyo Museetti akka dubbate nuyi hin beekna. Namichi kun garuu eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jedhaniin. Namichi immoo deebisee inni ija koo anaaf banee isin immoo eessaa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettu. Kun nama dinqaa. Beekaa waan dheeressee dubbise. Kun maal nama godhaa? Ilaala waan tokko isitti agarsiisa. Rakkoo guddaa bara keenya keessa jiruudha rakkoon kun waan ta'eef. Abbaa fi haatis beeku akka Yesuus fayyise. Garuu dubbachuuf waa isaan soraatanii mana sagadaa isaanii kee ari'u. Mana maali? Mana sagadaa isaanii kee. Mana sagadaa isaanii jedha malee mana sagadaa Waaqayyoo miti. Manni sagadaa sun kan Waaqayyoo miti. Isaantu mana sagadaa jedhe kaate kan Waaqayyoo osoo hin taane kan isaaniidha. Mana sagadaa isaaniiti waan ta'eef achi keessatti kan mul'atu ulfina isaaniiti. Achi keessa kan waaqeffachuu danda'u, kan seenee sagaduu danda'u, kan gochuu jiraachuu danda'u warra akkas yaada isaaniitti jiraatu qofadha. Kanaaf iyyuu waa'ee Yesuus yoo dubbatanii mana sagadaa kee gadi baafamu. Waa'ee Yesuus yoo haasa'anii afoosha isaanii kee gabba'u. Afoosha malee mana sagadaa maaliitu kun? Wanti Waaqayyo kee hin jirre, wanti Yesuus kee hin jirre afooshadha. Afoosha walitti qabanii afooshicha kee ba'uu waan soraataniif maal jedhu? Dhaqaa hedhu ofirraa ittisu utuma beekanii inni garuu yoo na ariitan iyyuu mana sagadaa keessan kee na baastu. Yoo na baaftan iyyuu afoosha keessan kee na baaftu. Garuu waa tokko nan beekaan isini waa'ee Musee haasoftu. Isini namicha isa na fayyise kana yaa akka inni dhufe iyyuu hin beektan. Inni garuu ani raajii ta'uu isaa beekeera. Amma waa tokko isinitti hima. Ani isin cubbamaadha jettu. Ani garuu waan tokko hin beeka. Ani garuu wanti ani beeku inni kun isa na fayyise ta'uu isaati. Jaamaa ta'e dhaladhe in arguun ture eenyu naaf dirmachuu hin dandeenye inni namni argaa jiru kun garuu isa naaf dirmateedha. Isin garuu iddoo isaan beektan dhugumaan beektan. Maaliif jennaan
isin ammayyuu waan biraa softu isin ammayyuu waa'ee Yesuus hin argine isin ammayyuu jaamotadha. Haleluuyaa. Kanaaf waa'ee Musee haasoftu malee eessaa akka inni dhufe hin beeku. Utuu Musee beekanii gooftaa beeku turanii. Utuu Musee beekanii gooftaa beeku turan. Maaliif jennaan Museen nu gooftaa barbaadaa ture waan ta'eef. Museen Yesuusin gaafachaa ture waan ta'eef. Yesuusin na agarsiisee gaafachaa ture waan ta'eef. Isaan garuu jaamotadha hin beekan. Kanaafiti nama dinqaa jedhe isin nama dinqitu jedhe. Ilaala namuma jaamaa ta'u ammuma badamee waa'ee Yesuus itti mutti ka'e. Isaan garuu seera beeku waa'ee Musee yoo jalqabanii Museen bara akkasii dhalatee iddoo akkasiitti akkas ta'e sana ta'e kana ta'e kana ta'e Museen akkas ture Waaqayyo akkasittiin godhe haasa'uu danda'u. Abbaa Musee garuu hin beekan. Musee isa ergame beeku isa Musee erge garuu hin beekan. Musee isa dhaamsa fidee dhufe beeku abbaa dhaamsichaa garuu hin beekan. Museedhaaf ergamaadha. Museen kan keenya hin sobu isa Museen sagadeefiif garuu hin sagadan. Amanuun barbaadan dhaga'uun barbaadan. Itti maayira argaa jiru garuu hin dhaga'an. Itti haasaa garuu hin dhaga'an. Dubbisa duraanuu dubbifame keessaa Isaayyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 18 kaastanii gaafa laaltan akkeedha. Sabi kun jedhe saba duudaadha jedhe. Sabi kun jedhe saba jaamaadha jedhe. Itti ni manan dhaga'u jedhe Waaqayyo. Yeroo dheeraaf erga callisee booddee. Na in argitu garuu hin gootan. Na dhaggeeffattu garuu naasoftan. Kan isin himattan maqaa himattan qabdu. Maqaa softan qabdu nu sanyii akkasii jettu. Garuu iddoo himattan sana hin jirtan. Namni baay'ee kan isin dhibummoo warra Waaqayyoon hin beenneen jedhamin. Warra Waaqayyoon hin beenneen mini kan inni jedhu. Warra saba koo ta'e. Saba koo caalaa garbicha koo caalaa jedhama. Israa'el isan fo'adde caalaa jaamaan hin jiru. Isaanii fo'adde caalaa duudaan hin jiru jedhe. Warri kaan hin soraatu iyyuudha jechuudha. Waaqayyo warra kaan ijoo wal bukkee qabee isaanii fo'adde caalaa jaamaaf duudaan hin jiru jedhe. Hin dhaga'ani. Sanbata mana Waaqayyoon dhufu. Sanbata mana sagadaan dhaqu. Sanbata waldaan dhufu. Isa Waaqayyotti hin jedhu garuu hin dhaga'an. Qaasii gabbaanaa waan biraadha. Dubbachuun hin jiru. Waa'ee Waaqayyoo dubbachuun barbaadan. Waa'ee gooftaa haasa'uun barbaadan. Maaliif yoo inni ulfina namaa eeggatu itti bu'ama waan ta'eef. Amanuun ulfina ofii eeggachuu mini. Amanuun pirootokoolii ofii eeggachuu mini. Amanuun ulfina ofii gooftaaf kennuudha. Jarri kun maaliif hin dubbatan beektu? Yoo dubbanne hin ari'amna. Hawaasa kiyyaa gadi baana. Mana sagadaa isaanii kiyyaa nu baasu jedhanii callumadhan. Inni dubbatu waliiku. Sabara kana keessa hir'uudha jechuudha. Namni dhugaa isinitti himuu barbaadu hin jiru. Dhugaa kan dubbatu hin jiru. Maaliif jennaan hin jibbama kan yoo dhugaa dubbate. Kanaaf hundumtuu wal qabatee taa'e. Waa tokkoon isinitti maarra. Amanuu jechuun amantii argachuun ifa arguu jechuun isa argan dubbachuudha sodaa malee. Haleluuyaa. Warra akkasii duukaa gooftaan dhaabata. Ulfina Waaqayyoo wajjin eenyuyyuu wal bukkeen qabamu. Abbaa fedhe maan taane eenyu maan taane ulfina Waaqayyoo wajjin eenyuyyuu wal bukkeen qabamu. Tokkicha koo jechuu kan nuyi dandeenyu akka itti dubbachuu hin dandeenya yoo ta'edha. Kanaa achi tokkoffaa hin deema galla. Kan warra kaanii isa eegganne jechuudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Isa asuma qabxii kanarraa afuraffaa isiitti agarsiiseen darba. Lakkoofsa 35 hanga 39 isa jiru. 35 hanga 39. Yesuus yommus Fariisonni namicha jaamaa ture sana tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan hin dhagee. Isa argees ilma namaatti in amantaa ittiin jedhe. Namichi immoo inni isa kamii yaa gooftaa anatti himi itti nan amanaa jedhee deebiseef. Kana irratti Yesuus isa oduu argite. Inni ammas wajjin dubbachaa jirus isuma jedheen. Namichis deebisee nan amana gooftaa ko jedhe. Jilbeenfatee Yesuusiif sagade. Yesuus ammoo warri in argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'an
firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedhe. Fariisota warra isaa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhaga'anii nus immoo jaamota jechuu keetii jedhaniin. Yesuus immoo jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan amma garuu in argina jettu kanaaf cubbuu keessan isin irratti in hafa jedhee isaaniif deebisee. Ameen. Namni amantii argatee dhugaa hubataa itti amana. Namichi kun amantii kana argatee ifa kana argatee ifa isa jiraataa waan argeefi wanti kamiyyuu isa sodaachisuu hin dandeenye. Ificha kee ammaa argatee amantii argate kanaan immoo in amana isuma dhugumaa isaa amana. Sodaa namootaan nannee nami maallaan jedhuun nannee kiyaan baalaa jedhee hin soraanne mana sagadaa isaanii kiyaan haari'uus hin jenne maaliif ennaan mana sagadaa keessatti hafee walitti qabama jaamotaa kee jiraachuurraa isa ifa isaaf kenne ifa isa jiraataa isa ta'ee wajjin deemuu filate. Yesuusii bakka dhaabbataa hin qabu biyya lafaa irratti. Fariisonni fi Saduqoonni immoo mana sagadaa qabu. Namni immoo yeroo hundumaayyuu waan dhaabbataa ilaala waan ta'eef namichi kun waan dhaabbataa irra isaan keenya. Waan dhaabbataa irra keessan hin kaa'inaa. Dhaggeeffataa halluu madaati. Waan dhaabbataa irra hin keenya. Waan dhaabbataa Fariisonni isa qaban mana sagadaa isaanii kiyaabee Kiristoos wajjin deemaa jooraa deemuu filate. Akka Musee jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaama isaa itti mee gadi baay'atan mana sagadaa isaanii kiyaariyan. Gaafa isaan mana sagadaa isaanii kiyaariyanii gooftaan kana dhagee waameedha. Gaafa waamu in amantaa ilma namaatti jennaan inni eenyuudha jedhe. Ilmi namaa immoo haaraatti ta'e. Isuma hojjinaa saartu kana isa ergameedhaan naan. Isattoota nama na gooftaa jilbeenfatee sagadeef. Kanarratti gooftaan waa tokko jedheedha. Warri hin argine jedhan jaamota akka isaan ta'an. Warri hin argine garuu akka isaan argan. Har'a addunyaa keenya kana balleessaa kan jiru isa kanadha. Akka jaamne beekuun furmaata baay'ee. Mana qorichaa deemtanii dhibee keessanii persentii 75 ol isintu beeka. Hakiimii waan tokko isin gochuu hin danda'u. Isintu itti mata iddoo akkasii na dhibaa kanan ta'e rakkinni koo akkasii eeggatanii booddee qorichaa argattu. Dhoffannaan garuu maal isinii kennama gara kamitti si yaala mataadha moo miilladha moo harkadha hakiimiin rakkata jechuudha. Namichi kun gaafa gara isaa dhaqee in fayye bakka rakkoo isaa hundumaatti mee erga fayyee booddees duukaama bu'e. Gooftaan garuu ilaaleeti jaamota jarri kun jedhe. Kottu jedhee ga'uu ofitti waame booddee naman taaggeedhe booddee ati jedhe ati hin argite jedhe isaan garuu jaamota jedhe. Warri hin argine kun hundumtuu jaamota. Sababiin isaa immoo maaliif jennaan hojii ilma Waaqayyoo nu bada waan ta'eef hin argan waan ta'eef. Baay'ee kan isin ammayyuu qalbiitti hin deebine waa isaan jedhan hin falmula ammayyuu. Akka jechuun keedhan jennaan nuyi warri argaa jirrus jaamaa jechuu barbaaddeere jennaani. Abeet akkatti gooftaan deebiseef. Isatu na ajaa'ibe naan. Jaamota si hin jenne gooftaan kallattii hin haasa'u yeroo baay'ee. Isin jaamota maarree hin jenne. Utuu jaamaayyuu wayya isin caalaa jedhe maqaa Yesuusii. Isin irra jaamaayyuu wayyaa jedhe. Utuu jaamaa taatanii jedhe hin fayyidu turtanii jedhe. Cubbuun qabdan silaatii isin jedhe. Amma garuu jaamaadhaan gadiyyuudhaa jedhe inni jaamaa nu fayyaa jira waan ta'eef. Jaamaan gadi isin amma utuu jaamaa taatanii immaa cubbuun qabdan turte. Amma garuu jedheeti. Yesuus immoo jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turte jedhe. Amma garuu in argina jettu. Kanaaf cubbuu keessan isin irratti hafaa. In argitu hin jenne laa. In argina jettu. Isaan jechaa jira malee isaa in arganii. In argina jettu malee argaan jirtanii. Kanaaf cubbuun keessa isin irratti hafee rakkoo inni guddaan maa inni beektu? Akka hin beekne wallaaluudha. Rakkinni namaa inni guddaan isa kana. Dadhabinni namaa isa guddaa isa kana himachuun barbaadu. Utuma du'eeru utuma jaameeru dhiittachuu barbaada. Amala fooniiti kun immoo. Dhiittachuu barbaada jiraachuu barbaada. Foonni yeroo hundumaa boqoquudha waan ta'eef. Foonni yeroo hundumaa hiixachuudha waan ta'eef go'aan isaa. Meetaa ilaala nama gaafa inni du'u hin argitanii hin beektanii walii isaa. Namuma qalloo akkasiitu gaafa du'u boqoqee baqqaa guddata. Amaluma foonii jechuudha. Sababa kanaaf
utuu jaamaa taatanii cubbuun qabdan turtan amma garuu in argina jettuun argitan garuu jedhe gooftaan. Kanaaf cubbuun keessa isin irratti hafe. Kan amma kana dubbadha. Inni sadaffaan qabxiin sadaffaan jaamummaa hafuuraati. Inni kun maalitti hiikamannaan jaamummaa hafuuraatti akka inni hiikamu kutaama kanarraa hubanna. Isa kana dubbadheen xumura qabxii isaa fe. Nan dhaaba lakkoofsa 49 hanga lakkoofsa 39 hanga 41tti kan isin ilaaltanii wantun amma dubbisnee Isaayyaas 42:18 hanga 21tti itti fuftanii gaafa walitti fiddanii ilaaltanii ergichi walii isaa wal utuba jechuudha. Sabi suni rakkoo guddaa inni qabu maa inni warri barsiisota Fariisotni kuni yookaan warri waa'ee Musee himatan kuni eenyummaa isaanii isa beekan itti hirkatu. Dandeettii ofii isaanii itti hirkachuu barbaadu malee dadhabina isaanii agarsiisanii Waaqayyoof bitamu samii ta'uun barbaadan Waaqayyoodhaaf. Kanaaf iyyuu jaamaa ta'anii hafan. Jaamummaan maa inni waan jedhuun gabaabsee qabxii lamaan tokko dubbadhee darba. Amala namoota akkasii yeroo hundumaa Musee beeknaa jedhu garuu Yesuusin hin beekan. Musee beekuu garuu Yesuusin hin beekan. Amala jaamotaa jechuudha. Isaan hin argina ofiin jedhu Yesuus garuu jaamota ittiin jedha. Kana yoo sirriidha. Isiniif hin dhiisa. Isaan hin argina ofiin jedhu Yesuus garuu jaamota ittiin jedha. Isa kam akka sirrii ta'e isaantu sirriidhaa fi Yesuus sirriidhaa isinuu beektu waan ta'eef isiniif hin dhiisa. Egaa jaamummaa hafuuraa keessaa ba'uun kun jaamummaa hafuuraati malee isa ijaa miti akka isa ijaan taane gooftaan iddoo kanatti lakkoofsa 41 irratti dubbateera waan ta'eef jaamummaa kana keessaa ba'ummaa inni isa jedhu waan sadii isin dubbadheen xumura. Tokko akka barbaannetti wangeela lallabuu osoo hin taane akka Yesuus barbaadutti lallabuudha. Amma kan jaame xinnaaf guddaa mini duraaf duuba mini gubbaa maa kaasee achii gadidha. Fariisota jechuun barsiisota seeraa irraa kaasee hundumti isaanii jaamotaa jedhe gooftaa. Kanaaf iyyuu nuyi warri lallabnus akka ofii barbaannetti osoo hin taane akka Yesuus barbaadutti lallabuudha jaamummaa hafuuraa kee aboon. Waaqa qopheeffannee waa sisirreessinee waa shaakallee taa'eluu dandeenya. Inni kun garuu abaluu jaamaadha yookaan abaluu jaamaa min hin jechisiisu gooftaadhaan jechuudha. Nama shawwaduu dandeenya taktikaan waa matee goone gooftaa shawwaduu hin dandeenya. Gooftaan garuu kan inni ilaalu akka yaadnetti osoo hin taane akka Yesuus yaadetti wangeela lallabuudhaan. Waa'ee Musee odeessuu caalaa Yesuus Kiristoos Musee irra akka caalu odeessuudha. Jaamummaa hafuuraa kee aboon. Namoonni jaamota ta'an hafuuratti yeroo hundumaa waa'ee isaan dubbatan waa'ee Musee odeessu. Yesuus Musee irra akka caalu garuu dubba afaan isaanii kee amboo. Eenyummaa Kiristoos garuu dubbatan. Yeroo hundumaa ol beekan itti mul'atu Kiristoos hin taane waan biraadha. Inni kun jaamummaa hafuuraati. Waan biraatu ol beenutti mul'achaa jira yoo ta'e jireenya jiraannu keetti tajaajila tajaajillu keetti adeemsa deemnu keetti faarfannaa goonu keetti waan goonu hundumaa keetti waan biraatu ol beenutti mul'achaa jira yoo ta'e jaamneerra jechuudha. Macaafi jaamaa nuun jedha. Sababiin isaa barsiisota seeraan Yesuus Kiristoos jaamaa kan hin jedheef in dubbiftan jechuu isaa miti dubbiftanii anaan keetti hin argitan waan jedheef jaamaa jedhe. Jaamummaan macaafa dubbisuu dadhabuu miti. Jaamummaan macaafa dubbisanii Kiristoosin keetti arguu dadhabuudha waan ta'eef. Inni sadaffaan karaa argine irra deemuun karaa argine irra deemneef jaamaa jedhamuun dhiibu. Jaamummaa hafuuraa kee aba'uun karaa argan irra deemuu osoo hin taane karaa Kiristoos arganii adeemuudha. Faarsaa boqonnaa 95:10-11 dubbifadhaa. Karaa maa argine irra deemna ta'e namni deemaa iraateef jaamaan jedhamu jechuun jedhamuun dhiisu jechuudha jireenya hafuuraa keetti. Calluma deema yoo ta'e karaa hundumtuu isaaf karaadha yoo ta'e macaafi jaamaadha. Jaamummaa hafuuraa kee aba'uun garuu karaa Kiristoos isa dhugaa arganii isa duukaa adeemuun jaamummaa hafuuraatti nama hiika. Sababi isaa waa tokkoon dubbadha boloo tokko. Arraa baay'ee addunyaa keenya gaafa laallu karaa mataa isaatii irra deemaa jira. Karaa ofii isaatii irra deemaa jira. Ol kee kan itti mul'achaa jiru waan biraadha. Ol bee kan itti mul'achaa jiru waan biraadha.
yeroo darbe sitti agarsiiseera waa ofitti butaa jedhee ofirraa immoo butaa jedhee wanti nuyi bilbila kana fuudhee akkeetti yoon ofitti gaashaan butee waan biraa tokko arguu hin danda'u isin arguu hin danda'u ofirraa yoon bute garuu hunduma isaan arguu danda'a galgala kana waa tokko isinii kadhadha waaqayyoo galgala kana waa akka inni hojjetu nan amana ija namoota baay'ee akka inni banu nan amana Kiristoos guddatee isinitti mul'atu amma jirra ofiin jennee dhaalachuu osoo hin taane fuula waaqayyoo duratti dhugaa dubbannee furmaata isa dhugaa argachuudha waan guddaan nan amana waaqayyo namoota sammuu isaanii banu qaba aree kana namoota waa irraa kaasu qaba ija namoota saaquu waaqayyo qaba galgala kana garuu carraan sun kan kee ta'u bara namoonni karaa ofii isaanii duukaa bu'anii jirra beekna jedhan garuu gooftaan hin beektan ittiin jedhan keessaa isin warra karaa Kiristoos argatee duukaa deemu ta'a hin kadhanna ol kaane